Fuad Ibrahim. Okay, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Duraan dursoo musliimoota addunyaarra jiran kan biyya keessa jiranii fi kan biyya alaa jiran hundaanuu baga ayyaana Iidul Adhaa bara 1445tiin isin gahe jedha. Akkuma beekamu guyyaa ayyaana yaa'u haala gammachuu ta'een hiriyoota keenya waliin maatii keenya waliin wal geenyee bakka tokkotti dabarsuudhaan beekamnaa nuti uummanni ijoolleen Maraaroo magaalaa Maraaroo jechuudha. Akkasuma har'allee akkuma beekamtii keenyaa waan ittiin beekamnu waan hunda yeroo hundarra deebinee hojjenna waan ta'eef har'as akkasuma haala gaarii ta'een haala bifa ho'aa ta'een namoota haaraallee dabalatuudhaan ayyaana keenya bifa haaraa ta'een dabarsaa jirra. Okay, everyone who is found in the world